tani gudun fatani rutaye fakkeenya famma mana ijaarratu yoo jette isin mana ijaarratte suni namni mana isiitii jecha dhufee isii fuudhe suni akkamitti abbaa manaa ta'uu danda'a? Isa dura gaaffiidha. Kanaaf yeroo humni isaaniitti silaa mana isaanii keessatti hojii hojjetee jijjiiramus ta'u waan manummaan irraa malu mana keessatti agarsiisuu danda'an ormaaf qisaasessaa jiru jechuudha. Umurii isaanii kana keessattis siqaa deemaa jechuudha. Ol guddataa dargaggummaa keessaa dadhabaa deemu jechuudha. Amma sadarkaa itti biyya Arabaatti madaa jiran kuni sadarkaa itti umuriin jira itti dadhabaa deemu irra ga'u dhufan jechuudha. Dabalaan deemu dargaggummaa keessa yeroo waan ta'eef soddoma seenuu mana 40 seenuu humni dadhabaa deema. Itti galiin isaanii bultiin ijaarrannee mana namaatti kufuuf deemu jechuudha. Of danda'anii baanee harka namaa irratti hafu deebi'anii biyya ofii keessatti dhufanii hafu jechuudha. Kun biyyaa baay'imsatu kana fidaa jechuudha irra caalaa. Irra caalaa utuu ba'uu dhiisanii. Akkam nagaadha? Nagaa alhamdulillah. Baay'ee gaariidha. Waan jedhaa jiru irratti yaada kenna jechuun dandeessaati. Waa'ee dubartittii jirtaa miti ofii keetii. Mucattiin kun Rufeedaa Raayyaa Abbaa Maccaati. Waa'ee dubartii irratti baay'ee hojjechaa jirti. Dubartii irratti yeroo hin jedhu akkamitti namni dhiiraaf haadha manaa ta'a akkamitti immoo ilmoodhaaf haadha ta'a. Ishee ilmoonoo egeree dhalootaa jenereeshinii gara fuulduraa akkamitti hawaasa bal'aa waa beeku hawaasa waliin bulu hawaasa waa bulchu akkamitti qopheessinaa jettee yeroo dheeraatti deddeemaa jirti. Garuu afaan Oromeeffaatiin hojjechuudhaa fi ga'umsa qabu magaalaa Finfinnee walakkaatti dhaladhee guddadhee jetteetti jirti. Kanaaf ani moo gaafadhe waa'ee kanarratti hojjetaa jirti waan ta'eef. Rufeedaa Raayyaa Abbaa Maccaa maal jettamee dubbii amma nu jedhaa jirru maa inni ijoolleen kophaa biyyaa baate haadha ta'uu hin dandeessi haadha manaa ta'uu hin dandeessi dhuguma. Hadda yoo horii horattee jette horii siitiif abbaa ta'uu hin dandeessi horichi battu isuma ofii horattee ta'u. Dhuguma yoo horattee jette immoo inni horii sii ilaalee dhufee haadha manaa godhatu dhuguma horii siitiif immoo dhuguma horii siitti haajomeeti immoo isii haajomeeti haadha manaa godhata. Rakkoon kun bakka hunda jira yoo hadhaa haasa'uu jalqabne egeree furmaata barbaadaa fi deemna jennee asirratti haasaa irraa dhaggeeffadhu tokkuma fixadhu dubbii kee. Ayyee kutakkaa fixanuti ani isin seena booda. Ayyee tole. Okay, xumuradhee nama bootaa gallakkisaa. Kanaaf ammas immoo namni gaafa biyya shamarri gaafa biyya ba'an abjuun isaanii lamuu biyya namaati. Waa'ee biyya isaanii hin dagatu. Amma umuriin isaanii dadhabutti biyya namaatti deddeebi'u namaaf ergamu sammuu of adoochan. Sammuu biyya kiyya keessa jireenya ijaarradhee bultii ijaarradhaa sammuu jaraa keessaa bada. Namaafan ergamaa jara keessatti seeftaa jechuudha. Amansiisuu dadhabu sammuu isaanii. Kun akka jedhu kuufanuuf sababa ta'a. Irra caalaan biyyaa ba'umsa shamarranii miidhaadhuma ta'a jechuudha. Dhiirris immoo akka furmaataatti akka furmaataatti akka furmaataatti namuu bari ijoollee ta'e malee furmaata wayii argaa deema. Maaliif jennaan namni rakkate qoricha argaa deema qoricha barbaadaa deema. Yoo hin rakkatin amma firiijii namni oomishe nama baddaati miti nama gammoojjiiti. Maaliif gammoojjii biyya ho'aati. Maaltu nuu qabbaneessa jedhee utuu hin rakkanne firiijii oomishuu hin danda'u. Bintileetarii qilleensaa qabbaneeffatanu kana warra gammoojjiitu oomisha. Maaliif rakkatee arge jechuudha. Nyaanni nama beela'etu qadirii nyaataa beeka. Namni hin beela'ini itti mi'aawu kanaaf barinni namni nyaanni kun hin mi'aawu jedhu hin beelofne bara. Nama daaretu waa'ee uffataa beeka. Nama rakkateetu iyyuu maalummaa furmaataa beeka. Kanaafani waan kana ijoollee achii warra keessa jiran kana akka jiru hirmaatanii jedhu kanaafan barbaadaa jira. Jedhi amma eenyutti kan itti aanu Raashii haasa'e. Tokkuma nagaatti. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam Ustaas Raayyaa keenya fayyaadhaa jirtanii? Nagaa rabbii alhamdulillahi rabbil alamin. Waan nu haasaa jirru dhageessetta. Wanni nu haasaa jirru egeree ijoollee keenya namni sila haadha ta'u ofii isaatii fuudhiin qaarabaa keessatti hojjettu namaa taate jirti. Saatii haadha namaa taatu saatii ilmoo namaatii fi abbaa manaa haadha manaa taatu saatii jireenyi isii keessatti jireenya isii mi'eeffattee gadi dhaabbachuu dandeessu kushiina arabaa keessa jirti. Miidhaa isii immoo
Faayidaa simoo miidhaa si caala. Akka argaarutti akka dhagaaruuttis miidhaadhuma dubartoota keenyaatu baay'ate yeroo hunda kan nu boo'isaa jiru miidhaadhuma jaraate malee gammachuu jaraa argannaa jaraarasuma jara miidhamaa nutu baay'ee tokko nu gaddisiisa malee maal argataaran jaratu itti miidhamanii jiraataaru jireenya kanatti dhugaa yoo ta'e. Akka furmaataa furmaanni isaa immoo inni tokkoffaan inni humtii jaraa wajjin jiru kuni dhiirri wajjin jaraa wajjin haasa'aaru kan jara kaadhimmatee jiru kan immoo ittiin haasa'ee jiru amanamaa namaa ta'e jaraa wajjin jara ofitti qabatee haammatee akka jiraatu ta'uu qaba malee jara miidhuun hin barbaachisu akka yaada kootiitti. Good. Manzumaa tokko jedhi irraa bu'i. Manzumaa wayii jedhii bu'i meeme. Ishi si kadhanna rabbiin bismi kalaalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa. Mashallah. Galata mul'adhu. Ustaada keenya waa tokko isiniin jechuu barbaade. Salaamu alaikum. Tole wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Adda isinii wajjin carraa kana argadhee haasa'uudhaaf baay'ee tokkoon gammadee muhaadaraa sandaabootti guyyaa tokko isin argee carraa isin duuka fiigee tani nan dubbisa qaqqabee jedhee fiigee dadhabee taa'een bu'aa oole dhokadhee dhugaa rabbii. Allahu akbar kabira. Ye bagarbe amma biyya kam jirta? Amma Dubaayin jiraani. Khalas hayye kan dira rakko mali kabadire rakko hayye galatu mulfat najash hasai najash gali. Alhamdulillah bagarra sini wadan. Hayye galatu. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa rahmah. Dubat najash Dubbatan jira waan isin jettan akkuma isin jettan dhagaan ture ustaz. Rakkoon jiru akka jirutti ta'e rakkoo kanaaf furmaata kan ta'u dubartoonni keenya baay'een isaanii fakkeenyaaf dubartoonni keenya duraan waggoota baay'ee lakkoofsaniiru egaa biyya alaa dhaqanii hojii jechuu jalqabanii namni hojii hojjetee jijjiirame tokko illee hin jiru. Dhala obbolaa jira akkuma sana gochuudhaan ala amma ijoolleen obboleettiin koo kutaa torba baratti gaafan kutaa 8 fixe biyya alaa naqa malee jedhu. Maaliif jedhee gaafannaan mucaana baluu riyaan koo achi jirti birriyaan mana walitti qabattee jetteen. Isa kanaaf of qofa miidhaan jiranu lammii hafan illee miidhaaru. Rakkoo darbu jedhanii rakkoo hin darbinetti of saaxilaaru dubartoonni keenya yoo yeroo darbuudhaaf jedhanii. Achi booddee amma yeroo galanii jedhanii haadha manaa ta'uudhaaf probabilitiin jira haadha manaa ta'uudhaaf hammam tokko rakkatu hammam tokko jechuun mooraalii dhabu beektaa amma mooraalii samma biyya arabaa dhaquudha argatanii bultii ofii jaarrachuudhaan mooraalii hin qaban. Namni nama birrii qabu jaallate se'anii birrii walitti qabataa jiran gariin ijoollee nan argaa darbee farankaa walitti qabadhaa guduunfadhaa kan jettu collee jetti sayyummoo isii collee jetti keessa. Isumatti iyyuu innumti kuni gizee farankaa argattee kaate farankaan durbaa akkam godhanii kaayidhamoo namicha bakkeedhaa bitamoo akkam gooti jechuutuma argatteeyyuu argachuun waan tokko bareedaa ta'e ka'e yaada maalii qabdi? Jarri farankaa hin argatu garuu akkuma argatu garaa wayii laafu baay'ee tokko garaa laafu waan ta'aniif nam tokko bichuu si dhukkubsatee namni parsantii 100 yoo qabaate parsantii illee 20 kennu parsantuma 80 faa kennanu akka shari'aattis immoo waan jiru natti hin fakkaatu kun. Yeroo baay'ee miidhamuudha gara kamiinis ta'e jarri. Maaltu furmaata jiraati? Isii biyyaa ka'aa jirti beekila isaatii kana. Furmaanni obsanii Furmaanni kana yaadu obsanii baratanii ilmu jiraa barsiisanii dhaloota fakkeenya. Magaalaa kana keessa deemaan oole kaleessa bakka eejensii jiru hunda isaan keessa deemee ilaale. Ijoolleen nagaama miti sagaleen. Hin nagaama dubbadha ustaas. Ayyee Najjaash ayyee galata mulfaadhu manzumaa tokko jedhii bu'i. Akka rabbiif jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin na arga kan keessootti gubadhu wallahi lubbuu koo sinirraan qusadhu.
يهددونا أفكدو خالق أرضي في سما أستاذ باية تكون سنجالة دا باية سنجالة باية سنكوا جارب مريكا سندو ما شاء الله أجيتوني الفادو قالتهم راني مي وانو جيد أجرو واي كيتي واي هاد أماتي واي هاد من أماتي وكاني سمو كاليسا يرو ولي لالتني باتن وكاني مركنا ماتي تي باتن حملة قبض حتى هو مال فكاتا لما فا إجولين دربا بيا كانت مكمل سنجرتنو كانت ديمودان مال القتة مال أمنمو ميهاسي راني بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. قالتوا ما أستاذي والله نمني وان يادتك وقال ما جهود أبانا تفضل قال ما جينا لك هذا. قال إن جدا قاف سيدفتني إرجاوي منا ناصر علوني إرجاوي نودا برستني دمتني. بكرة سنة تعاية سنداوت ده كيسكو قبتي جنان فيديو سنرت دلقي. يا رب فيديوكم يكوني أستاذ رايا إبراهيم جها موجة حتى يودي ده يا أمة ربي صلاة أبرانا جها جئني دلقة جئنا يا دارو هذا ربي سبحانه وتعالى ولتنون عن السيء قصدي كسر أبشر سوري عاصي ونين جتشو بربادكم أسينا ما يعفتني جباب سيما نوي جولني كيسة وقاد رحمنا جد كان إسمي تيمو كام فتلو تعالى بيور ما كيسة جو يجيكو كون سنيف قال وقا همنا أكا سنين جئه هم شو تعال كان فتو تعالى بيور ما كيسا جرى أمريكي أقوتو كان كيستي وندي قرانا قوة يوك جراته أستاذك يا برا هما كان كيسا نتو بيك مدى قبا نوما كيسا قوتي أجتو بيك هنگنا كيسا جراته كانتي وني الرجالة هنگنو بياباني سنجالة وني قرانا قوة يوك جراته yeroo isin intalli durbaa tokko dadhabdee yeroo ammaa kana keessa waggaa 15 waggaa 20 dalagattee ta'abdee maatii waan hundaaf ofuma siitiif yaa jedha ta'abdee umurii si fixxee kaate gaafa biyya deebi'uudhaaf yaa ummaati yookiin haadhati mana deebi'a yookiin biyyatti deebi'a gaafa jedhtu isin bar yookiin kaleensi feeshil ta'ee jira yookiin lukti si dhibbii ta'ee qaamni si adda adda bifa adda addaa baasee beelaan waa hundaan dararamtee dadhabde khalaas yeroo caarraa tokkitti isaanuma argee ta'ee yoon du'e maalii jettee karoorsitee mee yoo tikkatti argadhe isin argee yoo dhufee isin argee hoo jettee gaafatti jecha kiyya kana naa hubadhaa wanti an viidiyoo isin irratti dalagaa jedhee akka gaariitti hin beekaa. Eeyyuu viidiyoo sanarratti dalaga jedhee wanni yaade kana. Ani yeroo isiin jettu maal jedhuuni isiin duraanillee haati isiin nashidaa keessan keessatti maallaqaa miti kan maatiin kee barbaadu ijuma kee arguu barbaadaa jettanii turtan. Garuu bara hammaa kana keessa wanni isaan immoo as deebisanii jedhanu waan ittiin deebitu ni qabdaa. Waan ittiin deebitu dalagattee ittiin deebitu. Yaani maallaqa ittiin bakka itti deebitu sana. Abdaa maallaqaa jedhanii gaafatuun garuu isiin dadhabdee abdii kutattee humna dhabdee dhukkubsattee bakka isiin ciiftu qofa bakka isiin boqattu qofa barbaaduutti jirti. Isaan immoo isiin siichitti deebitu sana gaafatanii. Taatee achi deebitu baallamu. Wayyee waan achitti deebitu qabdaa jedhanii gaafatanii. Takka jedha wanni isiin abdii kutattee ana haqiiqatan ijoollee. akkasitti abdii kutatanii wajjiniin dhiifnee deemne wallahi hiriyoottan kiyya barhaatti kan du'anii nama jahatu na biraa du'an ani hiriyoota wajjiniin deeme keessaa jechuudha maaliif kanatti maal mannaa jedhanii karaa liibiyaatti kutanii deemna erga biyyan qabaanne bakka itti seennu hin qabne jedhanii jechuudha lammaffaan immoo kanan argu jiru ustaaza kiyya mana namaa kana gaafa dalagdu isiin kaanii maallaqa isiin nagaddee fiddu kana ani waan keessa jiru dhaala qaanfii tokko malee isinitti madda erga carraa argadhe takka waan hin taane mana sana keessatti akkaataa isiin haraamaan dalagdee wantoota hinda daffaraan itti hadhiyaatu zinaan itti hadhiyaatu waan isiin itti dhiyaate hin beektu jaarsas biyyaa haa qabaattu maalis haa qabaattu biyya na dhufaa dadhabee yoo jette kottuuti. Irpoortii tidha jaarsa abbaa manaa dhuma isuma itti erge ebeluun mana ijaareeraa keenya korneesiin ittiin galle tuubboon ittiin galle maaloon ittiin galle mismaara akkana hin taane qorqorroo akkas hin taane je'ee kana hundatti colee wallaahi ani qaamaan kan hin beeku
zinaarra kuftee mana keessatti arbaan dargaggeessa arabootaan mokkoramtee biyya nan dhufa jennaani dhuftee finfinneetti si argee otoo gandi kiyya jaartiin tee waa in ijaariniin dhufte naan hin jennetti finfinneetti si argee ka'ee kara biraattiin si geggeessaa jedheen. Mee inni isiin maal kottu waan qabuun wajjin hin nyaanne namni nuun jedhu hin jiru bara ammaa kana keessa. Kottu waan hin qabu afattee baala yoo afannillee wajjin hin jiraannaa namni jedheen waamu tokko hin jiru. Yoo si danda'ame kottu si erga. Bara ammaa kana keessa ijoollee xixiqqoo biyyaa baatu kana maal jedhu obboleessumatu deebisee lubbuu tiyya maaloo tiyya jedhee janajjanee ofiis akka jaarsii haraamaan yookiin immoo ijoolleen dargaggeessaa janajjanu obboleessi ofii deebisee jechan taane haasa'ee maallaqa irraa guurratee gaafa isiin duwwaa taate kottu dallaala biraatiin haasa'ee ta'e kara biraatti isii gurgurata. Obboleessumti karaa tokko dhalattee jechuudha. Kanaafuu waggaa 7 waggaa 8 waggaa 9 waggaa 10 akkasitti turte gaafa isiin biyya galtee laffaatee kornisii sana guuttee qorqorroo sana guuttee bismaara sana guuttee kaate gaafa isiin galtu wanni isiin ittiin laffaatee galte sun fashalee akka taatu dhabdee booddee yookiin kan biraa fuudhee argiti yookiin immoo birriidhuma isiin nagadette sana birrii kooti jedhee ka'ee wajjiniin jiraata. Yookiin irraa qooddata qixxee waggaa isiin laffaate deebitee laffaatee kasaaraa taatee kaatee mana maatii dhattee taa'uudhaaf hin dandeessu ammas ilmoo sii gattee biyya ormaatti deemti. Biyya ormaa deemtee ammas nagaduudhaaf tokko itti jamta miidiyaa irratti kunoo dhuftee 1000tu kan of ajjeesse. Wallaahi ustaaza kiyya mana maalii dhufta jennaan na biratti bishaan ho'ifattee kaatee kan qaama sitti ofirratti naqxe kanaa manna jettee ofirratti naqxeen beekaa jechuudha. Kanaafuu wanni xiqqoosi isin nurraa akkuma duraanii nurraa haasa'uu dandeessan yoo jiraate anoonni irra keenyallee nuyi uummanni keessatti bilchaanne argine dhaloota siichi dhufuuf dhaloota obboleettawwan kiyya xixiqqaa dhuftu akka kanatti gubataattu kanaaf otoo maatiirraa abbaa manaa isa biyya taa'ee ergatu sanarraa kanarraa otoo haasoftanii alagaa dhiisaati. Isa miidiyaa irraa ofii carraa maal kanaa mannaa jettee kaatee nama biraa nyaachiftu sanarraa dhiisaati. Maatiirraa fi abbaa manaa taa'ee isa ergatu sanarraa otoo nu dubbattanii jedhee yaada kana qaba galatoomaa hin dheeressu ulfaadhaan dhaggeeffachuu keessaniif. Galatooma ulfaadha. Ahmad Daasee.